Yoo akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa warri TV FBNatti nu ilaalaa jirtan kun qophii teennaa ta'a xareeraa dhimmoota waqtaawoo qabannee simbiraan itti geenyudha. Qophii teennaa xareeraa guyyaa har'aatiin immoo isin as istiidiyootti argamne simbiraan kan geenyu namboruu mashiitii akkanuma lammuu abboomaa qaasoo midda kiyyaan jira akkasumas ammoo Udii Musaalina waliin jira. Dhimmoota guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaannee jirru isin beeksisnee walitti facaanaati abboomaa. Akkam jirtu? Maal qabattee tamee gabaasaalee torbee kanaa keessaa keessumaa kan naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amiruu wajjin wal qabatee ajjechaa achirratti raawwatamee wajjin wal qabatee gabaasaalee miidiyaalee maal jedhaa jiran kan jedhu irratti odeeffannoo qabanii jiru jira jechuudha. Udii sibira homaantu jira gabaasaalee miidiyaa keessaa. Bara barnootaa haarawaa fuuldura keenya jalqabuuf jiru kana bara barnootaa 2015tti mootummaan naannoo Oromiyaa gara biiroo barnoota Oromiyaatii fi waajjira buusaa godinoffaa Oromiyaa wajjin ta'uudhaan sagantaa nyaachisa barattoota jalqabuu akka deemuu fi kanarra dabree miidiyaan FIBdha gabaasa horroo ajjeechaa lammiiwwan nagaa irratti ta'e horroo guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti raawwatame gabaasa hordofee abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaadha. Waraqaa akeekkachiisaa itti barreessee jira. Waraqaa akeekkachiisaa irra barreeffame kana ilaalchisuudhaan immoo daayiriktarri olaanaan miidiyichaa kaleessa ibsa miidiyaa kennanii jiranii kanallee ajandaa keenya keessaa qabannee jirra jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kasaan jedhan kanarratti dabalataan immoo waraana kaaba Itoophiyaatti irra deebiin dhalate hordofee dhaabbileen idil addunyaa maan jedhaa jiranii biyyoon akkasumas lammoo namoota beekamoon ambaasaaddaroonni Itoophiyaa kan Itoophiyaa keessaa hin qubanne biyyoota alaa irra qubatan maan jedhaa jiran kan jedhu irratti bal'inaan kan waliin mari'annu ta'a. Sagantaa kana immoo gama teknikaatiin nu gargaaraa kan waliin turan Lammii Solomoonii fi Oliyaar Badhaasaa nu waliin ta'anii jiran jechuudha. Ajandaa ka nutti aanuun eegalla dhimmoota Oromiyaa keessaan eegalla waan ta'eef abbooma waan sibira jirurraa akkuma jalqaba kaasuuf yaaltetti waa'ee ajjechaa akkasumas ammoo lola gara lixaa kanatti deebiidhaan dhalatu wal qabatee ajjechaan namoota siviilii irratti qaamolee garaagaraatiin raawwataman dhiibbaa guddaa uumaa dhufee jira. Miidiyaaleen idil addunyaallee gabaasaati kasaan jiranii akkanuma immoo dhaabbanni falmaa mirga dhala namoomaa Itoophiyaa Komishinii mirga dhala namoomaa Itoophiyaa jechuudha. Ajjechaa Amuruutti raawwatame jedhamu aan hordofaa jira ejra miidiyaan keenya FBN dhimma kana kan gabaasnellee xalayaan itti kennameeti kan inni jiru jechuudha. Haa ta'uti daayirikteriin olaanaan televiziyoonii FB dhimmicha irratti deebii kennaniiti kasaan jiran achiinuma wal qabsiisiiti gabaasa jiru irratti FBN duraan maan gabaasee maaltu jedhame kan jedhu irraa dubbanna. Keessumaayyuu akkuma hundi keenya yaadannuutti gabaasni guyyaa darbee gabaafame wajjin wal qabatee akeekkachiisnis kan inni kennamedha. Haa ta'uti malee gabaasa san keessatti paakeejiiwwan FBN mirkaneeffachuu danda'u qondaalota mootummaa keessatti hammateeti kan inni jiru gabaasichi dhugama yoo dubbanne gabaasicha loogii fakkaatudha yookiin immoo gabaasicha qulqulluun taanedha jechuudhaaf si rakkisa. Sababiin isaa maalidha? FBN tokko ergaa barreeffamaan ergamee attaachi godheeti kan inni jiru oduu san keessatti inni lammataa ammoo haasaa yookiin immoo qondaala achi jiru kan naannoo san jiru dubbiseeti kan inni jiru yaada jiraattota akka fuudheeti kan inni jiru. Gabaasni kun already collection yookiin immoo gabaasa tokko guutuu taasisuu kan inni danda'udha. Paakeejii of keessatti qabateeti kan inni jirudha. Haa ta'uti malee akeekkachiisaa wajjin wal qabatee dhufe kun maybe dhimmoota biraatiin wajjin wal qabachuu danda'a akkasumas ammoo dhugaa hawaasa kanaa kan naannoo san keessa jiran kan ukkaamfamee jiru sanii akka ifa baaftee hin dubbanne yookiin immoo akka baastee hin calaqqisiifne dhoowwuudhaaf gocha deemaa jiru ta'uuti mala malee FBN dhugamatti waan kana qulqulleessuu yookiin immoo hawaasa walitti buusuudhaaf waan inni godhe akka hin taane hundi namaatu kan beekudha. Waggoottan darban kana keessatti illee maalirra hojjetaa akka ture akkasumas immoo dhimmoota maalirratti hojjetaa akka ture illee hawaasni bal'aan kan beekudha waan ta'eef jechuudha. Kana irratti ammoo gabaasaaleen FIB hojjete wajjin wal qabatee FIB qofaa miti kan hojjete miidiyaaleen biyyoota internaashinaal ta'an kanneen akka DHL fa'aati hojjetanii jiranii Reuters hojjeteeti kan inni jiru BBC hojjeteeti kan inni jiru Al Jazeera hojjeteeti kan inni jiru jechuudha gabaasa kana. Fakkeenyaaf DHL yoo fudhatte jalqaba irratti gabaasa kana qabateeti kan inni bahee naannoo Oromiyaadha godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amiruu magaalaa Agamsaatti namootiin 55 ajjeefamudha kan inni ibse akkasumas ammoo Al Jazeera fi Reuters immoo namootiin 40 ol ta'an akka ajjeefaman gabaasa isaanii qabataniiti kan isaan bahan jechuudha. BBCnis waan kana wal fakkaatudha. Addis Standardis gabaasa kana qabateeti kan inni bahee jiru jechuudha. Walumaa galatti keessumaa taateen amma naannoo san keessa jiru keessumaa waggoota 3 fi 4 darban kana keessatti lixa Oromiyaa keessa
keessuma addatti ammoo gara naannoo horroo guduruu wallaggaa aanaa akka dabee dongoree fa dabalatee yeroo darbetti illee naannoo aanaa botoraa iddoo jedhamu faatti illee taateen wal fakkaatu raawwatee akka turedha. Iddoo san keessatti irra deddeebiidhaan waggoota 3 fi 4 kana keessatti humnoota mootummaa federaalaa dabalatee waraana bilisummaa Oromoodha kana baa'u mootummaan aba'u shaniitiin jedhu dabalatee milishaa akkasumas waraana naannoo Oromiyaa dabalatee qaamoleen baay'ee iddoo kana keessa kan inni jiru. Hawaasni naannoo kana keessa jiru rakkoo wal fakkaataa fi rakkoo cimaa keessatti waggoota 3 fi amma 4 kana keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru jechuudha. Walumaa galatti amma gabaasaalee kana wajjin wal qabatee horoo guduruu wallaggaa aanaa abee dongoroo keessatti manneen hedduun laaka gubatee jirudha. Jiraattoonni yaada isaanii kan kaasan akkasumas ammoo lammiileen lakkoofsaan hedduu ta'anillee akka baqatanii godaananiitti kan isaan jiran jechuudha. Kun ammoo rakkoo nageenyaa hamaan akka jiru akkasumas ammoo waraanni garaagaraa iddoo kana keessa akka jirudha. Jiraattoonni kan kaasanii akkuma jalqaba irraatti kaasee iddoo gamaan lixaa kana keessatti jechuudha. Waraanni qaama kolleekshinii garaagaraa of keessatti qabatee jira. Kolleekshinii yoo isin jedhu maalidha? Tokko waraanni bilisummaa Oromoodha naannoo kana keessa socho'aati kan inni jiru kan mootummaan aba'u shaniitiin jedhu jechuudha. Gama biraatiin ammoo waraanni humnoota mootummaa federaalaa naannoo kana keessa jira. Kanneen federaalaa naannoo kana keessa jira kan naannoo Oromiyaadha naannoo kana keessa jira. Walumaa galatti ammoo kan amma hawaasni illee himataa jiru kan Reuters faati qabatee bahee fakkeenyaaf gabaasa Reuters walaaltee keessumaa addatti ammoo finxaalee Amaaraatiin rakki kun irratti akka ga'eedha jiraattota inni waabeffatee gabaase jechuudha. Miidiyaaleen idil addunyaa hedduun waan jedhaan qaban akkuma beekamu gowwaan yoo dhossuu barbaade galee waan gabaan dhageetti haadha mana isaa dhossaa jedhanii sababuma saniif malee fakkeenyaaf FB'n abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaatiin eeyyama fudhateeti kan inni hojjetu waan ta'eef malee miidiyaalee kaan FB dursanii gabaasanis jiru. Miidiyaan FB akkuma beekamu uummati beeku miidiyaa dursee rakkoo Oromoo bira dhaqqabee funaanee kanneen dhaabbateef ilti inni qabu gurree inni qabu rakkoo uummata Oromootiif dursa kennu haa ta'uti garuu uummata idil addunyaa kamiifiyyuu gabaasa hin kenna. Uwwisaan kenna rakkoo Sooriyaa keessatti dhalatuuf hin kenna Saawuz Afrikaa keessatti dhalatuuf hin kenna. Akkuma miidiyaa addunyaatti standardii miidiyaalee addunyaatiin kan inni kennudha. Kanumaan wal qabatee abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa xalaa FB'tti barreesseen isaayyuu karaa fuula marsaa hawaasaa isaatiin kan inni maxxansee harkaan FB'tti oduu hin dhaqqabiniin dura olla oomuudhaaf jedhameeti qonni kun kagoofame jechuudhaan. Daayirekteriin olaanaa TV FB obbo Lammii Taayyeen ibsa miidiyaalee garaagaraatiif illee kennaniiti kasaan jiranii miidiyaalee garaagaraa irrattis yaada isaanii qoodaniis kasaan jiranii meeqa biyya xalachaatii fi akkasumas ammoo deebiin obbo Lammii Taayyeen daayirekterii olaanaan TV FB kennan sun maal fakkaata ka jedhu irraa haga tokko dubbannee kaanee gara akkasuma lammaa jechaan kun fakkeenyaaf kana dura jechuudha dubbisirraa dheeressis kana dura toletti illee raawwatamee jira jechuudhaan yeroo garaagaraa tokko garaagaraa ka'aa ture jira duulli miidiyaalee idil addunyaa hedduun saba Oromoo irratti iyyuu deemaa ture jecha kana kan raawwate jechuudhaan Leetishaa Baayidar ammoo hooggantuun Human Rights Watch kagaaf Afrikaa ajjechaa saniin wal qabatee qorannoo sadarkaa marsaa duraa baasaniiti kasaan jiranii isaan wal qabatee immoo ajjechaa kana kan raawwate humnoota hidhatanii jiran hunduma isaanii kan naannoo isaan jiran ta'uu isaanii wanni agarsiisaa hin jiru jechuudhaan torbee kana keessa baasanii jira. Mesanii wal qabsiisitii walumatti waan daayirekterii TVFF jedhanii walitti nu jalqaba irratti gaa kana dura irraa kaasee naannoo lixa Oromiyaa guutuu keessa aanaalee fi godinaalee lixa Oromiyaa keessa wal dhabdii guddaatiin mootummaa fi qaama hidhate jidduutti deemaa ture. San malees ammoo humnoonni lootee seentotaa kallattiidhaan gamasitti seenuudhaan haleellaa adda addaa raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanas ta'u san garuu ajjeechaan marsaa ammaa kanaa fi ajjeechaa marsaa duraa maaltu adda godhaa ta'uu laaluudha qabna jechuudha. Kana dura gaafa toleedhatti akkasumas ammoo godinaalee Wallaggaa gama Wallaggaa hunda keessatti ajjeechaan lammiiwwan nagaa irratti raawwatamaa ture. Miidiyaan FIB akkuma miidiyaan kamuu dhimma biyyaa irratti hojjetu ajandaan nageenyaa ajandaa biyya keenya ajandaa dursi kan namaaf ture waan ta'eef jecha jalqaba irratti gabaasaa ture jechuudha. Adda duree ta'e gaafa lammiiwwan nagaa 400 kan ajjeefaman san gabaasaa ture jechuudha. Ajjeechaa ammaan tanaa kana ka gaafas yoo son dubbatiin maaliif irratti barreeffame ka jiru cimsee uummannis kalaaluu qabu. Namoonni miidiyaa biyya kanaatis taanaan aangoonni siyaasaa biyya kanaatis wanni hubachuu qaban maaltu ajjeechaa ammaan tana marsaa kanaatii fi ka gaafasiisan adda taasisee ka jiru laaluudha qaban jechuudha. Namni gaafa san du'es ka ammaan tana lubbuu isaa dhabes lammiiwwan biyyattii ka dhimma siyaasaa irraa quban qabne namoota nagaa qonnaan bulaa hawaasa cinqii siyaasaa kana waan tokko quban qabne jechuudha. Hawaasa qulqulluu uummata nagaati.
maaltu ka duraa sanii fi amma adda godhe moo ka gaafasiisan qofaan lammii biyya kanaati moo ka ammaa kana qofaan lammii biyya kanaati maaliif ka jiru xiyyeeffannoo maaliif ta'edha moo biyya kana keessatti namni tokko ka du'aaf qopheeffamee jiru ka yoo du'es hin dubbatamne dhimmi isaa miidiyaa addunyaatiinis taanaan miidiyaa biyya keessaatiin irratti hin dubbatamne jiramu maaliif ka jiru keessaafuu jechuudha dirreen miidiyaa Itoophiyaadhaatti gizee dhufnu kana dura bara wayyaaneedha dirreen miidiyaa Itoophiyaadha hedduu dhiphaadha ture gaazexeessitoonni hedduun hidhamaa turanii miidiyaaleen hedduunis cufamanii turanii sanarra dabre ammoo miidiyaaleen teessuma isaanii biyya alaa godhatanii dhimma biyya kanaatirratti hojjetan hedduun isaanii dhiibbaa adda addaatii irra gahaa ture yeroo adda adda jaam godhamaa turanii sanarra dabranii ammoo hanga mana mootummaa wayyaanee yeroo san ture diisha namaa deemee fakkeenyaaf miidiyaa OMN maal haaltan jechee nama doorsisaa turu diisha namaa guuraa ture jechuudha. Erga jijjiiramni biyya kana keessatti dhufe booda ammoo dirreen miidiyaa laandiskeeppii miidiyaa hedduu bal'atee ture. Erga bal'atee booda ammoo wanni san miidiyaaleen tokko ammoo dirree miidiyaa bal'ate sanitti karantaaniin fayyadamanis akkuma jiran miidiyaaleen ammoo dirree miidiyaa bal'ate san sirnaan itti fayyadaman ni jiru jechuudha. Miidiyaalee dirree miidiyaa biyya keenya keessa bal'ate sirnaan itti fayyadaman keessa FIB miidiyaa tokko ture. Kanas ta'u san garuu amma ammoo haalli biyyattii keessa jiru kun dhaata jijjiiramaa dhufuun wanni hundi jijjiiramee maaltu dhufe dirreen miidiyaa hanqummaan duraan bal'achaa dhufte san guutumaan guututti cufamtee sadarkaa addunyaatitti jechuudha dhiittaa mirga gaazexeessitootaatii fi ukkaamsaa miidiyaalarra jiruun biyyi teenya akka addunyaatti Eertiraa qofaan nu dursa malee biyyi nu dursitu hin jirtu jechuudha. Ammaan tana maaltu mul'ate gaa'ii kana dura FIB'n ajjechaa lixa Oromiyaattis godinaalee adda addaa kutaalee Oromiyaatiif biyya keessattis gabaasaa ture jala bu'ee jechuudha. Ammaan tanaa kana maaliif abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa addatti xiyyeeffachuun FIB irratti fuulleeffate kan jedhu ilaaluudha qabna jechuudha. Kana duras miidiyaaleen uummataa kan dhimma uummataa adda dureedhaan ajandaa godhatanii irratti hojjetan kan sabaa fi sablammoota biyya kanaa uummatoota biyya kanaatiif walqixa qilleensa uwwisa kannaa turan ilmaan cunqurfamtootaatii fi cunqurfamtootaaf sagalee ta'aa turan dhiibbaa irra gahaa ture. Kana dura immoo baroota 90 keessa maaltu ture namuma dheengadda FIB irratti mallatteesse santuutu gaazexaa Oromoo tokko ka gaafa sanitti gaazexaa san Toleeraa Fiqiruuti hoogganaa ture na fakkaatti irra mallatteessee cufsiise. Garuma san warra ilaalchi isaanii yoomiyyuu taanaan ka biyya kana keessa qaban hin jijjiiramne. Jibba sabummaarra qabu jarri. Qabeenyi waan miidiyaa kana waan hubataniif akkaataa miidiyaa kana waan hubataniif humna miidiyaan qabu waan hubataniif maal godhu eegalan beektaa? Oromoon miidiyaa akka qabdu hin hayyamu jarri. Oromoon miidiyaa isaa miidiyaa bilisaa kanarra dabree ammoo sabaa sablammoonni miidiyaa walqixaan sabaa sablammiif ijaa gurra ta'ee dalagu sagalee ta'ee dalagu hin hayyaman. Mootummaan keessaafuu muummichi ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmad jechuudha. Muummichi ministeeraa keenya waan bakka kana keessa deemaa jiru qixa sirriitti ilaaluudha qaba jechuudha. Mana abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa keessa waan deemaa jiru hooggantoonni siyaasaa olaanaan biyya kana gaggeessaa jiran xiyyeeffannoo kannaniif ilaaluu qaban jechuudha. Ta'ee jaamee dhiibbaa miidiyaa irra gahaa jiru dhiibbaa afaan lammiiwwanii cufuudhaaf deemamaa jiru. Kana dura Piraayim Ministeerri paarlamaa gubbatti akka jedhanitti miidiyaan hojii miidiyaa hojjechaa hin jiru ta'ee jedhanii bakka muummichi ministeeraa oolu bakka pirezidaantoonni oolan nu faarsaa ooluu kana investigeeshiniin godhan jechuudha. Gaafa miidiyaaleen investigeeshinii godhuu eegalan qorannoo adda addaa godhanii dhugaa jirtu uummata baasuu eegalan dhiibbaa mana abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa kan mootummaan hundeesseen shiraa fi dantaa garee takkaa murna tokko jiddugaleessa godhachuudhaan miidiyaa irratti deemaa jiru ilaaluu qabanii kan ilaalchisuudhaanis gaa kaleessa xalaa FIB irratti kanname kan ilaalchisuudhaan daayiriktarri olaanaan miidiyaa FIB ibsa miidiyaa kannanii jiran ibsa isaaniitiinis waraqichi fudhataman qabu tokkoffaa nuuf hin barreeffamne feesbuukaaf barreeffame sooshaal miidiyaaf barreeffame lammaffaa irratti ammoo nuti dhugaa fi haqa uummata kanaa haqa lammiiwwan biyyattii hunda ija tokkoon laalle bifa walqixa ta'een hanga lubbuun jirrutti ka'umsa mirga miidiyaaf kenname heera mootummaarra mirga miidiyaaf kenname bu'uura taasifachuun gabaasuu itti fufnaa jechuudha. Yoo kanarra ka didamu taate immoo waliigaltee keenya inni laayisansii isaanii deebisnaaf malee dhugaa fi haqa uummataa hin dhoksinu jedhanii deebisaa itti kennanii jiru.
Keessayyuu akkuma amma Udiin asii kaasaa ture abbooma miidiyaaleen biyya kana keessa jiran keessa miidiyaaleen maddii Oromoo dhaabbatanii dhimma Oromoo irratti dubbatan hagam jennee kaasuudhaaf hirra kan jechuudha. Miidiyaaleen hedduun isaanii akkuma beekamu afaan hoggansa yookiin immoo afaan warra aangoo qabanii ta'aniiti kasaan hojjetanu sabsaayid kasaan godhamanullee maallaqillee kasaan argatanuuf beesii karaa sanillee waa argatanuuf karuma sanarra fuulleffannaa godhan miidiyaaleen akka FIB miidiyaaleen akkana kana iladan isaanii ilaalaman yeroo hedduu haa ta'uti garuu hoggansi mootummaa marti isaatu waan akkasii hin jaalata jechuu hin dandeenyu amma fakkeenyaaf Udiin kakaase keessa ministeeriin muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kana dura akkaataa miidiyaaleen ittiin gabaasan keessatti ammas ogummaan miidiyaa balaa jara akka jiru paarlaamaa biyyattii irratti dubbatanii turani kanumaan wal qabatee investimentii joornaalizimii miidiyaan damee kana akka Itoophiyaa keessatti baratamu jechuudha investigative joornaalizimiin akka baratamuu fi gara hojiitti seenuuf akka jalanii fi dhaabbileen mootummaatillee akka keessa deebi'amanii ilaalaman jechuudha fakkeenyaaf piroojektonni gurguddoon sadarkaa biyyaatti hojjetaman jiru piroojektota kanarratti yeroo hedduu yeroo dhaqan gaazexeessota poostaatti kennuudhaan akka isaan dhugaa hin baafne haqa hin baafne godhanii buqanii kaasaan karaarraa deebisanii kanumaan wal qabatee ammoo kufaatii biyya kanaatiif illee geggeessaa jira fakkeenyaaf bara adda waayitti jechuudha fakkeenyuma tokko fudhannee yoo ilaalle sektirri qonnaa biyyattii akkam jira ka jedhuu fi yeroo xaa'oo fi akkanumallee yuuriyaan garaagaraa dhufee biyyattiitti qonnaan bulaa barsaa turan sanitti qonnaan bulaan yuuriyaa fi wanni haalaan waan hin fayyadamneef bitee mana fuudhee kiyya lafa keenya jalaa gostee dheefaa waan hubannaa hin qabneef mana ammassaa gaafa duraa kuntaala kudhan achirraa argatu ta'e waan sayyannaa fayyadamu immoo seeraan waan hin fayyadaminii fi gara kuntaala lamaaf argata 8 dhaba jechuudha gaafa gabaasaaf dhufu immoo tiiviiwwan garaagaraa jechuudha ka yeroo sana harka mootummaa turan ka dura 10 argatu 200 argatee jedhanii gabaasanii kanuma mootummaan gadi bu'ee ilaallu waan ta'eef kama biyyi beelottu dhaggee kama hokkorra ka'uu dhaggee waan ta'eef kufaatii garaagaraa ta'a miidiyaan FB fakkeenyaaf yoo fudhanne gabaasaaleen nuti qabannee baanu yeroo hedduu nuti yookiin mootummaa irratti rukutuudhaaf miti yookiin hangafoota mootummaatti rukutuudhaaf yookiin immoo dantaa biyyaa balleessuudhaaf adoon taane rakkinaalee hojjetaman kanaaf mootummaan nurraa'uu dhagee akka galteetti akka fayyadamuudha. Miidiyaaleen harka isaa jiran hedduun isaanii waa'ee waan gaarii irratti xiyyeeffatanii yookiin immoo misooma maammaan irratti xiyyeeffatanii qofa hojjetu waan ta'eef rakkoolee sirna bulchiinsa gaarii kana irratti xiyyeeffannaa hin kennan. Fakkeenyaaf hattooti garaagaraa waajjiraalee mootummaa keessatti hin dhalatu. Akkasumas ammoo garee tokkoof looganii immoo faayidaa siyaasa gama tokkoo eeggatuudhaaf immoo akkanuma daldaltoonni garaagaraa jechuudha warri kotorbaandii nagadan aangawoota mootummaa ta'anii yookiin immoo harka caasaalee mootummaa keessa godhatanii yakkoota garaagaraa warra hojjetan jiran kanarratti xiyyeeffachuudhaan FBTV ni hojjetan namoota jecha seeraan alaa hojjetan akkasumas garee amma Udiin asii kaasee kanaan wal qabate gareen sektoraalee mootummaa yookiin immoo baajeta mootummaatiin yakkoota garaagaraa hojjetan waan jiraniif waan akkasii kan hojjechuu irratti mootummaadhaaf iyyuu akka galtee jabaa tokko itti fayyada jenneeti kan nuti qabnu. Silaatii akkuma amma kaasee silaatii akka galteetti itti fayyadamuu danda'u qaban yookiin immoo akka inpuutii tokko itti fayyadamuuti kan isaan irra ture haa ta'uti malee garuu amma ajjechaa deemee wajjin wal qabate silaatii osoo ajjechaan sun qaama biraa qaama Oromoo yookiin nama Oromoo uummata Oromoo nama Oromoo fakkaatuun ni raawwatama ta'eeti yoo tana silaa maaltu uumamaa jira beektaa tokko kilaasikaaliin baatee jira boo'ichi baatee jira paarlaamaa irraatii eegalee mana nama hundumaa keessa boo'icha argata ture silaa FM magaalaa Finfinnee gurra siduucha ture silaa guutumaan guututti jechuudha har'a garuu gaafa namni 40 ol ajjeefame jedhamee miidiyaaleen garaagaraa gabaasan maaf gabaafte maaf dubbatte haa ajjeefamu jedhanii dubbachuu jechuun lammiilee biyya kana keessa jiran keessumaayyuu uummata biyya kana keessa paarsantaa olaanaa kan qabu uummata Oromooti. Uummata Oromoo kana akkasitti ajjeestee kaatee akkasitti sarbitee kaatee ignoor gaafa godhaa dhuftu maaltu bulchiinsa kana keessa dhufaa jira. Bulchiinsi kun maal adeemsi isaa maalidha? Sirni inni geggeessaa jiru maalidha? Gama tokkoon uummata kun kallattii lama badaa jira. Gama kaaniin taranyaa balaa gizee jedhamtee yeroo ati maqaan kee ajjeefamutti gama kaaniin ajjeessaa qaa sagalee kan kee gaafa ukkaamsuuf deemanitti kana caala maal ta'uu dandeessa ati? Kana caala eessa dhaquu dandeessa? Kanaafuu wanti kun sirraatu qaba. Jalqaba irraa kaastanii jirtan keessumaayyuu abbaan taayitaa Broadcast Itoophiyaa biyya kana keessa tan qaama miidiyaalee biyya kana kan hoogganudha. Qaama miidiyaalee biyya kana keessa kan hoogganu ta'ee miidiyaan tokko fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti Ashaaraa miidiyaa fa'aa fudhachuu dandeessa. Ashaaraa miidiyaan fa'aati yeroo darbanitti maal jedhaa ture? Biyya kana keessa laayisensii qabatee biyya kana keessatti eeyyama qabatee bakka namoonni gurguddoon argamanitti dhaqee intarvii godhee dhaqee haasawaa gaggeessaati kan inni jiru. Haasawni miidiyaan kunniin qabatee bahaa jiru fa'aati maal fakkaata yoo jette biyya kana keessatti tan loogiin guddaan akka jirudha. Haa ta'uti malee dhugaa ummataa dubbachuun dhugaa hawaasa kan keetti dubbachuun ammoo waan ittiin dhaabbatteef san keessaa isa tokko waan ta'eef dhugaan kee dubbachuu irrattan cichitee yoo itti deemte dhugaan kan kee kallattii kamiinuu nama si dhaabsisuudhaaf yookiin ammoo dhugaan kee dabsuudhaaf dhugaan kee akka ittiin baane si dhooguudhaaf sitti deemu kamiyyuu tole jettee fudhachuu hin dandeenyu duras tole illee fudhachuu hin dandeenye ammas tole jettee fudhachuu hin dandeessu waan ta'eef mootummaan of deebi'ee of laaluu danda'u qaba. Abbaan taayitaa Broadcast Itoophiyaadha xalayaa Facebook irratti marreessee manxassoo osoo hin taane maaltu jira dhugaan jiru maalidha rakkoon jiru maali
isaaniidha. Miidiyaalee kana keessa kan jedhu qaamni hooggansaa qaamni biyya bulchaa jiru kanneen dhimmi kun isaan dhimma kun keessumaayyuu namoonni waa'ee miidiyaa beekan yookiin dhiyeenyaan dhimma miidiyaatti dhiyeenyaan qaban gabaasa sanis ilaalanii akkasumas ammoo tattaaffii adeemsa deemamaa jiru kanaa fi adeemsa loogummaa miidiyaalee biyya kanaa keessatti deemamaa jiru kanallee laaluus danda'u isaan irra jiraata jechuudha. Walumaa galatti akkuma gammatti irraa kaaste silaatii gabaasaalee investigeetiin joornaalizimiitti ce'uudhaaf miidiyaaleen taasisu keessaayyuu hedduun isaanii miidiyaalee dhuunfaa yoo ta'e malee miidiyaaleen mootummaadha abbaan qabeenyaa tokko yookiin ammoo abbaan aangoo tokko miidiyaalee san keessa gaazexeessaa tokko afaan isaa afanii akka inni waan san hin goone jechuu danda'a. Garuu ammoo miidiyaalee dhuunfaatiin socho'an keessatti waan kana gochuun ni ulfaata waan ta'eef jechuudha. Miidiyaaleen kunneen dhugaa baasuu irratti birookiraasii jiru ballee ifa baasanii mul'isuu keessatti malaamaltummaa biyya kana keessatti hammaate kan ifa baasanii mul'isuu keessatti miidiyaaleen akkanaa kun barbaachisaadha. Sila akka galteetti fayyadamuu qaban turanii haa ta'uti malee abbaan taayitaa biyyattii kana waan an jedhe malee waan nu jenne malee gabaasa keenya nu jala deemaa manxasaa jechuu yoo ta'e alatti yookiin ammoo har'a ballo akkas ta'ee jira akkas gabaasaalee riippoortii isaanii guyyaa guyyaatti riippoortii godhaa yoo jedhan dhalattan dhugaa mataan dubbatina jechuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef itti yaaduun barbaachisaadha. Keessaayyuu amma fakkeenyaaf abbooma waan kacha keessaa tokko wanni raamfatamuu hin qabne udi asillee amma wanni raamfatamuu hin qabne Itoophiyaan miidiyaa tooritiin gaafa xalayaa kana barreesse maan godhee laaltanii tan yennaa ta'e xalaayicha barreesse already eega xalaa barreesse fuula Facebook isaarra maxxanseen duubatti koomentiiwwan garaagaraatti kennamaa ture. Keessaayyuu gaazexeessonni gurguddoon biyya kanaa haala hedduun isaanii kan biyya kanaa baqatanii jiran faati barruu garaagaraa koomentii garaagaraatti kennaa turan. Ati nama akkasittan si beekuudha akkamitti akkas goota maama jedhamee gaafatti kennamutti koomenticha cufee jechuudha. Koomentii cufee fakkeenyaaf kun yakka guddaadha. Fakkeenyaaf dhaabbanni walabummaa miidiyaalee Itoophiyaa eeguudhaaf dhaabbate akkasumas ammoo dhaabbanni miidiyaaleen Itoophiyaa akka itti fakkeenyaaf laayisensii dhaabbanni FIBdhaaf laayisensii kenne dhaabbanni ETVdhaaf laayisensii kenne dhaabbanni akkanuma EBSf laayisensii kenne OBNf laayisensii kenne koomentii fuula marsaa hawaasa isaa irratti jiru cufu jechuun yaada uummataa ukkaamsuudha. Kanaaf mootummaan dhaaba kana keessa gadi seenee ilaaluu qaba. Sektarri kun sektara akka malee cunqursa miidiyaatti dhaabatedha. Amma fakkeenyaaf asirratti waan tokko jira fakkeenyaaf yeroo mini mandaadhaaf Ugaandaanii yeroo baay'ee kan isaan dubbatan keessatti walabummaa yaada fi walabaan ibsachuutti na amana garuu egaa already takka dubbatteen duubammoo dubbate sanii fi walabummaa kennuu dhiisuu hin danda'a jedhu san waan akkasii san faana bu'ee jechuudha waan ta'eef Itoophiyaan miidiyaan authority'n waan gocha akkasii san irraa koomentii kaan delete godhee kaan immoo koomentii gara 30 wayituu irra ture 36 ta'utu irra ture saatiiwwan muraasa keessatti achiin duubamaan godhee haqee koomentii 4 qofatti deebisee isa kaan immoo hin cufe guutumaan guututti jechuudha akka namichi jalatti koomentiin kennine yaada uummataa ukkaamsee jechuudha. Kanaaf dhaabbanni authority miidiyaa Itoophiyaa kun waan akkasiisan waan dalaguu isaatti qaamni mootummaa olaanaan nama kana aangeessa itti gaafatama kennuu qaba. Dhaabni kun garee tokkoof dhaabbatee jira loogaa jira. Fakkeenyaaf Itoophiyaan yeroo ammaa kana asiin himataa jirtu dhiifama Itoophiyaan yeroo ammaa kana kasiin himataa jirtu irra deddeebiidhaanii dhaabbata fayyaa addunyaa hoogganaa kan jiran Dr. Tedros Adhanom dhaabbata aangoo guddaarra ta'aniitu kan isaan dubbataa jiran waa'ee TPLF dubbataa jiru. Sadarkaa gandaatti gadi bu'anii jechuudhaan kan isaan dubbatan. Akkanuma ammoo qaama mootummaa kana ta'e aangoo guddoo kana qabate qaamni Amaaraa Corporation Miidiyaadhaaf aangoo kenne qaamni ETFBdhaaf fi laayisensii kenne jechuudha. Gaafanni aangoo uummataa aangoo qabu fayyadame koomentuma jala jiru riguuyyuu kun yakka guddaadha waan ta'eef akkuma sadarkaa idil addunyaatti inni guddaan sun mul'atu akkama isaan miidhe akkuma fakkeenyaaf faayidaa biyyattii miidhaa jira jedhan san namni kun lama faayidaa biyyattii miidhu namni har'a sagalee koomentii barruu isa jala jiru ukkaamse sababbiin inni FIB biyya ari'uu yookiin immoo buqqisuu dhiisuuf hin jiraatu jechuudha. Akkanuma ammoo yoo didee OBN fakkeenyaaf gabaasa akkasiisan hojjete jedhe OBN gabaasa uummata Oromootiif ta'u hojjete jedhe buru waan adda FIB irra godhe kana OBN irratti godhuu dhiisuu isaa ragaan qabnu jechuudha. Akkanuma ammoo miidiyaalee Amaaraa irratti godhuudhaaf warra wanni dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan akkasiisan irratti mootummaan xiyyeeffatee akka inni irratti hojjetu ka jennu sa'aatiin keenya deemaa jira waan ta'eef udii gara ajandaatti aanutti dabarra. Gara ajandaa keenya keessatti aanuun ammoo beeltii garmalee hammaatteeti jirti keessaaf ammoo biyya keenya hongeen garmalee dheerachuu wal qabate bara 40 asitti hongeen takka akka gaanfa Afrikaa biyyoota bu'een beeyne biyyoota Afrikaa gama baakan hedduu miidhaa jira. Miidhaa kanaanis Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaan biyyoota hedduu wareegama hedduu kafalanii loon hedduun dhumee jira. Beelladoonni miliyoonaan lakkaa'aman gaanfa Afrikaa kana keessatti sababa hongee dheerateen du'anii jiranii lubbu qabiyyeen hedduun manca'anii jiranii qabeenyi uumamaa hedduun manca'ee jira. Kanaafis ka'umsi ammoo gogiinsa garmalee dheeratee kana dura bifa hin beekamneen dheeratee ture. Biyya teenya gara Itoophiyaatti gizees dhuun immoo naannoon Somaalee, naannoon Oromiyaa, aanooleen
gammoojjii hundi beela hamtuu keessa jiranii beelaan gara gujitti lubbuun namaa dabaraa turus miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turuun ni yaadatama. Kanarras dabree immoo nuti illee hojjechaa turre Boorana Baalee guutuu gammoojjii aanaa Baalee godinaalee gammoojjii Harargee lixaatii fi Harargee bahaa Shawaa bahaa aanaa Fantaallee kana keessatti beelli garmalee hammaate kun ammoo kan gogiinsaan dhufe yoo ta'u iddoo hokkaraa fi waldhabbiin waraanaa jiru keessatti beelli uummanni carraaqachaa waan hin jirreef akkuma jirutti ta'eeti jechuudha. Kanuma hordofuudhaan gaa mootummaanis hanga danda'utti ifiifistumsa godhaa dhaabbileen deeggarsaa biyyoota garaagaraa keessatti hundaa'an afooshaaleen akkasumas ammoo dhaabbileen gargaarsaatii fi koomunitiin uummata Oromoo kan biyya alaa jiran keessaafuu biyya keessaa fi alaa wal gurmeessuudhaan deeggarsa taasisuu irratti argamu. Kara dhaabbilee gargaarsa garaagaraatiin ta'uudhaan gama Harargeedhaa fakkeenyaaf godinaalee Harargee lameen keessa uummanni hanga humni isaa danda'u walii tumsuudhaan walii hirphuu irratti argama. Lubbuun namaa sababa beelaatiin akka hin baane taasisuu irratti argamanii kanuma hordofuudhaan gaa mootummaan naannoo Oromiyaa addatti bifa kana dura baramee hin beekneen bara barnootaa as deemu kana barattoonni isaa akka gabataa barnootaatirraa sababa beelaa yookaan ammoo sababa hongee biyya kana mudatteen barataan tokko kan harcaane godhuudhaaf guutummaa naannoo Oromiyaa keessa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko hanga 4 keessatti sirna nyaachisa barattootaa eegalchiisuudhaaf deema. Sirni nyaachisa barattootaa kunis ammoo waajjira buusaa gonnofaatii fi kan pirezidaantii hirmaachise kan ammoo seektara barnootaa hirmaachise seektaraalee mootummaa naannoo Oromiyaa 11tti kan siqan kan hirmaachise guutuun kan keessatti hirmaatanii fi dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaatis kan keessatti hirmaatan yeroo ta'u dhaabbileen gargaarsaa keessaafuu hawaasni diyaaspooraa Oromootii fi lammiiwwan biyya kana kan hojii tola ooltummaatirra bobba'uu barbaadan akka irratti hirmaatanidha. Itti aanaan waajjira barnoota naannoo Oromiyaadha. Afgaa fi VOA afaan Oromootii wajjin taasiseen kan himanii kunis ammoo waan gaarii ta'uu isaati. Godinaalee ammoo keessaafuu hongeedhaan garmalee miidhaman keessatti kutaa tokko hanga 8 kan jiran hunda mootummaan sirna nyaachisa barnoota nyaata barattoota achi dhiyeessee bishaanillee dhiyeessee fi barataan iddoo bultiitillee achuma godhatee akka fayyadamu kan taasisu diriirseeti jira jechuudha haala qabatamaa amma jiru. Hayyee ajandaa dansaa kaachee ajandaan kun tarii mootummaan naannoo Oromiyaatiif biiroon barnoota Oromiyaa yoo dhugumatti jechuudha waan kana danda'anii godhan ta'e kun waan guddaa waan biyya fayyadu akkasumas ammoo waan naannolee biraa hinaafsisuu danda'uuf akkasumas ammoo beekamtii guddaalee sadarkaa idil addunyaatti mootummaa naannoo Oromiyaatii illee kennu waan ta'eef hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa jiru waan kanarratti xiyyeeffatee uummata hongee miidhame kabalaan garaagaraa rakkoo nagaa garaagaraa qabu kana fakkeenyaaf rakkoo nagaa sababa hidhattoota faannoo akkasumas ammoo wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa abbaa shanee yaamuunii fi hidhattoota mootummaa jidduu jiru walumatti deebiidhaan sardama rakkoo nagaa Oromiyaatii fi dhiibbaa guddaa uumuu isaaf caffee Oromiyaa irrattis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaan kaasaa turanii jirani akkasumas rakkooleen garaagaraa jiru hongee kana dabalatee jechuudha kanaan wal qabatee tarii hoggansa mootummaa keessatti immoo hattooti garaagaraa gurmaa'uudhaan saamicha qabeenyaa uummata irratti raawwatuu danda'u akkasuma ammoo fakkeenyaaf godina Booranaatti midhaan uummataa fi kenname jechuudha sababa gargaarsa uummataa midhaaf kenname yeroo inni itti nyaatametti ragaan garaagaraa mul'iseeti kan inni jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee sagantaa kana akka mootummaan galmaan hin geenyeef dhiibbaa uumuu danda'a waan ta'eef mootummaan naannoo kanarratti xiyyeeffannaa kennee irratti hojjetu akka qabuu fi hanna ittisu akka inni qabu gamanumaan dhaabne gara ajandaa keenya lamaffaatti dabarra abbooma. Dabarin qabxii tokkotti dabaluudhaaf akkuma ammas hin kaasan hongii kana wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana keessumaa hawaasa kan qoraa jiru maalidha jenni qaala'insi jireenyaa wajjin wal qabateeti. Qaala'insi jireenyaa akka tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa gabaasa ji'a bitootessaa keessa baasetti yoo ilaalte dhibbeentaa 34.7 dabaleeti kan inni jiru. Kana jechuun biyya kana keessatti hongiin iddoowwan hongiin itti mul'atanitti haa mul'atu iyyuu malee qaala'insi jireenyaa wantooti akka nyaataaf oolan kuduraalee fi muduraalee adda addaa dabalatee zayitii dabalatee dhadhaa fi buna irratti wantoonni kunniin akka dabalee jiru kan agarsiisu jechuudha. Kun ammoo guutummaa biyya kana keessatti kan inni jiru waan ta'eef walumaa galatti biyya kana keessatti qaala'insi jireenyaas dabalatee hongiin dabalatee qoraa akka jiru gabaasaaleen torbee kana keessa ba'aa jiran kan isaan mul'isan jechuudha. Jiraattotiin fakkeenyaaf jiraattotiin baay'een isaanii yaada isaanii yoo ilaaltutti qaala'insi jireenyaa kun akka itti hammaatee jiruu fi wantoota bu'uuraalee jireenya isaaniitiif barbaachisan basic need wantoota jedhaman san irratti dhiibbaan akka jiruu fi rakkoon akka jirullee kaasaati kan isaan jiran jechuudha. Wantoota amma udiin irraa kaasee waa'ee barnootaa wajjin qabsiisee iddoowwan hongeen itti baay'atan keessatti jechuudha. Barattoonni mana barumsaa
isaatti deemanii barachuudhaaf barumsa isaanii adda kutuudhaaf akka dirqamaa jiran illee gabaasaaleen garaagaraa isaatti kan isaan jiranii Booranaas dabalatee Harargee dabalatee Gujii dabalatee Baalee dabalatee iddoowwan hongeen mul'ate jedhaman kana keessatti rakkoo kun akka jirudha barattoonni mana barumsaa gabataa isaanii irraati akka dhiisanidha kan isaan himanii inni biraa immoo kan amma nyaachisaa yookiin ammoo barattoota nyaachisuu wajjin wal qabatee iddoowwan sanii irratti xiyyeeffannoon addaa yoo kennamne barattoonni hamma ji'a lamaa sadiitti yookiin ammoo hamma timirti barumsi eegalame barumsa eega jalqabdee booda barumsa simistira jalqabarra nyaachiftee simistira lamaffaarrattan yoo kadhiiftu taate ammallee wanti kun kisaaraadha malee faayidaa waan hin qabneef itti fufiinsaan ammoo hamma dhumaatti hordofanii jala bu'uurratti biroon barnoota Oromiyaa xiyyeeffannootti kennu waan hojjechuu qabudha. Hayyee yaadadan kaachee saatiin keessanii deemaa jiran jedhanii jiran waan ta'eef waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee dhaabbileen idil addunyaatiif akkasumas immoo ambaasaaddaroonni Itoophiyaa kan biyya Oromaa qubatan hedduun isaanii yaada miidiyaalee intarnaashinaal ta'aniif qoodaati kasaan jiranii fakkeenyaaf ambaasaaddareen Itoophiyaa kan Ameerikaa qubatu jechuudha injiinar Dr. Silashii Baqqalan haasawaa CNN waliin godhan irratti waraana kana kan jalqabuma filateetti gala TPLF ta'uu isaanii dubbataniiti kasaan jiranii gama kaaniin immoo ambaasaaddareen biyyoota akka Switzerland, Romania, Australia akkasumas ammoo Hungary fi bakka bu'aan United Nation Geneva kan Itoophiyaa jechuudha ambaasaadder Zannaba Kabbadaan turtii BBC News Day waliin godhan irratti waraana kaaba Itoophiyaatti ammaan tana baname wal qabatee TPLF mootummaan Itoophiyaa humnoota Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliin ta'u waraana haleelaan irratti banee jira kasaan jedhan sun kijiba ta'uu isaanii addeesseetaniiti kan isaan jiranii akkanumas Ameerikaanis ergama addaa isii ka gaafa Afrikaa sadaffaa Maayikii Hamer gara Itoophiyaa torbaan kana deebisuu fi akkas jirtu dubbii himtuun White House jeen addeesseeti kasan jirtu jechuudha torbee kana keessa garanatti dhufanii hin dubbatu jedhamanii jiranii dhaabbileen gurguddoon addunyaa fi hawaasni idil addunyaa waraana lammaffaa irra deebi'ee ka'e kanaan wal qabatee jechuudha kisaaraan guddaan isaan irra ga'ee jira waraan dhaabuu akka isaan dandeenye wanni mul'isaa hedduun hin jiran jedhamaniiti kasaan jiranii keessaayyuu Olusegun Obasanjoon ergamaan addaa gaafa Afrikaa ka gamtaa Afrikaa jechuudha waraana kana keessatti loogii argisiisaniin akka waraanni kun irra deebiidhaan ka'uu fi namni guddaan kun jaarsi guddaan biyya hooggananii duman kun maqaa cabanii jiranii hoogganoonni Afrikaa hedduun isaanii loogii keessatti dhalatanii loogii keessatti guddatan jechuudha irratti haasawamaa jira waan ta'eef achirratti waan namoonni gurguddaan jedhamu keessaafuu immoo hiriyaadha ture jarri addeetii waliin hundeeffame hiriyaan ammoo akka ijoollee lakkuu dhalatteeti walii quba qabdi kunis isaan eegalee jaa kunis isaan eegalee jaa waliin amanan jechuudha gareen maalifi wal beekan jechuudha uumama isaanii tolchanii waan wal beekanii fi akka miidiyaaleen idil addunyaatii fi immoo dhaabbileen garaagaraa jiranitti jechaa jiranii waan ta'e yeroo muraasaaf ji'oota muraasaaf lolli kaaba Itoophiyaadhaatti deemaa ture kun dhaabbachuun isaa lammiiwwan biyyattiitiif abdii horeeti ture jechuu keessaaf immoo dargaggootaaf abdii nageenyaa abdii misoomaa fuulli dargaggoo biyya kanaa hundi lammiiwwan biyya kanaa hundi gara misoomatti gara nagaatti gara hojii idilee ifitti fuula deeffateeti ture jechuudha erga abdiin kun ture sagantaan araaraa ni eegalama jaamee bakki itti araaraa hundi wal mari'achuun eegalame booda ammoo haalli kun deebi'ee uumamuun abdii biyya kanatti ammoo deebi'ee dukkaneessa jechuudha waan akka taphatti yookaan akka salphatti ilaalamuu qabu miti lubbuu lammiiwwan biyya kanaa akka ragaaleen adda addaa himanitti gama lameen irraa hedduudhaatu dhume jechuudha kanaaf ammoo mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay mata mootummaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaati mata haala qabatamaa jiruun ammoo lammiiwwan biyyattii jidduu kanatti gaaga'amaa jiran keessaafuu ammoo dhiyeenya kana viidiyoon gara miidiyaalee garaagaraatiin deemu namni arge daa'imman xixiqqootu waraanaaf hiriirsitee akka deemaa jirtu san ammoo seera idil addunyaattis taanaan ammoo akka waliigaltee waraan idil addunyaa garaagaraa kaa'amee jirutti waan hedduu nama qaanfachiisu biyya kana keessatti cabiinsi mirga daa'imman waraanaaf itti fayyadamaa akka jiran kan garsiisudha kan ammoo mootummaan Itoophiyaa biyyattii tan isaa geggeessa waan ta'eef nageenya lammiiwwanii keessaafuu immoo mirga daa'immanii eeguudhaaf mootummaa federaalaatu dirqama qaba waan ta'eef waan kanarratti xiyyeeffannoon akka hojjetamu qabu jecha keessaafuu immoo gara biraatiin ammoo yaa'iin amantaalee Itoophiyaa geggeeffamee ture yaa'iin amantaalee Itoophiyaa kun ammoo daa'imman TPLF waraanaaf itti fayyadamaa jira kaja'u kaasanii turan jechuudha kun waan sirriidha keessaafuu dhaabbileen amantaatii fi dhaabbileen intarnaashinaala biyya kana keessa jiran tola kanarratti yoo hojjetan waan bareedaa ta'eeti yaada jechuudha mootummaan federaalaa ammoo gareen kun akka daa'imman waraanaaf hin fayyadamne yoo danda'e akara nagaatiin akka godhuu fi ammallee dabree ammoo akkuma dhaabbileen intarnaashinaala gaafachaa jiran waraanni kun dhaabbatee
karaa nagaatti akka deebi'an kaja'u jechuudha. Ayyee yaada dansaa kaasa jira booma irra xiqqoo waan namoota gurguddaan jedhan. Dabaluudhaaf keessumaati silaa biyyootiin guddatan yookiin immoo biyyootiin dinagdeedhaan badhaadhaan waraanni kun marsaa lammaffaatiif osoo hin eegalin dura dhaabsisuu ni danda'an jechuudhaan xiinxalloonni garaagaraati kennaati kan isaan jiran jechuudha. Akkuma jalqabaraati kaasan AU dabalatee Afrikaa Yuuniyen, Awurooppaa Yuuniyeniin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii faati carraaqqii godhaniiti kan isaan jiran. Dhaabbileen idil addunyaa kunniin ibsa baasuun alatti waraana kana dhaabsisuu keessattan gahee maal qabu yookiin immoo maal gochuu danda'an jechuudhaanis xiinxala garaagaraatti kennaati kan isaan jiran. Silaatii ibsa baasanii yookiin immoo fakkeenyaaf Ameerikaan yeroo garaagaraatti gaddee jira akkana ta'ee jira rakkoo akkana uumameef gaddee jira jedha. Antooniyoo Guuterees illee fudhattee lolli deebi'ee uumamuu isaatiif gadda natti dhagahamee jira jechuudhaanis kan isaan dubbatanii. Samantaa Paaworos yoo fudhattee tan USAID hooggantu jechuudha. Dhaabbileen baay'een isaanii Antooniyoo Bilinken illee haalli fooyya'insi ji'oota darban shanan ture akka deebi'u ni barbaada jechuun alatti silaa maal gochuu danda'an yookiin immoo maal gochuu qaban jechuudhaan xiinxalloonni garaagaraatti kennamaati kan isaan jiranii. Jalqaba irratti keessumaa waraanni kun erga dhaabbatee booda gaheen isaan godhaa turan yookiin fakkeenyaaf Itoophiyaa jalqabuma irratti agawaafa keessaa baasuu wajjin wal qabatee dhiibbaan garasiin ture akka waraanni akka waliigalteen sun hin milkoofneef sababa ta'ee jira. Akkuma jalqaba irraa kaatee Olusegun Obasanjoon illee kan asiiti yookiin immoo kan warra magaalaa Finfinnee jiruu fi warra magaalaa Maqalee jiru jidduutti footoo ka'uun alatan waan isarra darbe maal godhani kan jedhullee qeeqni garaagaraatti kan isaan itti deemaati jiru. Keessumaa immoo kanneen Keeniyaa pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan illee waan kana keessatti gahee qabata yookiin immoo gahee olaanaa qabata. TPLF pirezidaantii kana ni feeti Uhuru Keeniyaataan ni feeti jedhamanii eegamaatti kan ture. Haa ta'uuti malee Uhuru Keeniyaataan illee jidduu keessatti filannoon itti dhufe erga filannoon dhufee booda wanti sun achinis ni qabbanaa'e jechuudha. Kunis adeemsa marii yookiin ammoo nageenya biyya kanaaf keessatti gahee biraa qabata ture. Kan bira gamtaa Afrikaati. Gamtaa Afrikaa keessaa the panel of wise inni jedhamu yookiin immoo sector the panel of wise jedhamu akka jirudha. Ogeessotiin kan kaasaa jiran. Kana keessaati ammoo miseensota 5 of keessatti kan inni qabu waggaa 3 kan inni tarmii isaanii wal jijjiiran jechuudha. Inni tokko kaabarraa filatama, inni tokko kibbarraa filatama, inni tokko bahaa fi giddu galeessarraatti kan filamu. Panel mandeetiin isaa maalidha yookiin immoo gaheen isaa maalidha yoo jettee tokko support and advise gochuudha. Chairpersonii Afrikaa jechuudha. Chairpersonii kana support ni godha, advise ni godha, akkasumas immoo commission illee council illee advise kan inni godhu jechuudha. Gama biraatiin immoo iddoo rakkoo kana keessa dhalate yookiin immoo iddoo rakkoon kun itti mudate san qotee baasee rakkoo kana furmaata kan inni kennu akkasumas immoo AU maappiidhaan kan inni gargaaru yookiin immoo kallattii qabsiisuudhaan illee kan inni gargaaru jechuudha. Panel Wise is a Pan African network jechuudhaanis kan inni waamamu jechuudha. Sila osoo gamtaan Afrikaadhaa qaama kan of keessaatti qabaatu osoo fedhii waan tokko waraanni akka dhaabbatu barbaadan ta'eeti qaama Panel Wise jedhamu kanatti ni fayyadamu ture jechuudhaanis komii irratti geggeeffamaati kan inni jiru jechuudha. ECOWAS dabalatee qaamota kana niitoorkiidha waan ta'eef qaamota kana walitti hidhee gahee wayii yookiin immoo dhiibbaa wayii gochuu ni danda'a ture. Haa ta'uti malee gamtaan Afrikaallee gahee kana hin baanne kanaafuu waraanni kun marsaa lammaffaaf dhalateeti kan inni jiru jechuudhaanis xiinxaltoota garaagaraa kennaati kan isaan. Ayyee saatiin keessaan dhumateera nuun jedhamaati jiru daayirektaroonni kenna kanumaan wal qabatee yeroo hedduu wanni kaawwachuudha. Fakkeenyaaf hoggansa Tiraamp jalatti let great American again ka jedhamu tokko yaada akkasiisan gamtaan Afrikaa qabatee deemuudhaan yeroo hedduu rakkoo Afrikaatu fura jechuudha yaada inni qabatee deemu waraana waliinii kaaba Itoophiyaatti humnootiin TPLF fi mootummaan federaalaa geggeessaa jiran kufaatee argisiiseeti kan inni jiru. Haga dhumaatti ammas abdiin irraa catee hin jiru. Sa'aatiin keessan dhumatee jira waan ta'ee namni jedhanii fuudhii daawwattoota keenyatti nagaa dhaamannaa kabajamoo daawwattoota keenya ajandaa keenya guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaana xareeraa miidiyaa keenyaatiin hin leeffanneeti kan nuti jirru qophicha kan isin dhiyeessaa ture immoo Amboruu Mashii Abboomaa Qaasoo fi Udii Muusaa akkasumas gama ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin daayirektiin gocha kan waliin turan Oliyaad Badhaasaatii fi Lammii Solomoon waliin turanii jiranii qophiin TV FB kafan kan itti fufusaa waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu fayyaa turaa.